Uummanni Oromoof sablammoonni biyyattii sirnoota darban keessa sirna gita bittaa jalatti kufanii hacuuccaa garagaraatiif saaxilamaa turan. Qabsoo qeerroof qarreen taasisaa turaniin jijjiiramni kun dhufee sablammoonni biyyattii hundi walqixa injifannoo gonfatanii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed bitootessa 24 bara 2010 gara aangootti dhufan. Jijjiiramni biyyattiitti dhufuu isaatiin uummanni Oromoo sochii hawaasa dinagdee fi siyaasaa keessatti qooda isarraa eegamu fudhachuu irratti argama. Kanaan dura uummanni keenya gabrummaa irra jiru ofirraa faccisuu irratti kan xiyyeeffate. Qabsoon keenya giddu galeessa kan godhate gabrummaa jiru falmuu, dhiibbaa irra gahaa jiru irraa diduu, didiinsa irra kan ture, falmachuu irra kan ture uummanni keenya. Jijjiiramni dhufe kunis bu'aan hedduun gama hawaasummaatiin naannichatti akka galmaa'u taasiseera. Tajaajilli fayyaa kanaan dura itti sirriitti xiyyeeffate hospitaalonni meeshaalee fayyaa guuttachuu isaaniitiin sadarkaa olaanaa irratti yaala kennaa jiru. Dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuuf hojii hojjetamaa tureen joottan jaan darbe keessatti piroojektota fayyaa garaagaraa 213 xumursiisuun kan danda'ame yommuu ta'u, du'aatii haadholeef daa'immanii xiqqeessuuf xiyyeeffannoo olaanaan kennamee hojii hojjetamaa jiruun dubartoota miiliyoona 4.2 tajaajila karoora maatii waliigalaa kan argatanii fi haadholeen 830,030 ta'aniif tajaajila da'umsa duraa marsaa tokkoffaa, haadholeen 629 ta'aniif tajaajila da'umsa dhaabbilee fayyaa keessatti kennuun danda'ameera. Daa'imman umuriin isaanii barnootaaf osoo gahee jiru sababoota garaagaraatiin barnoota isaanii addaan kutaa turan manneen barnootaa ifa boruu, bultii addaa fi kanneen birootti banamuu isaaniitiin daa'imman miliyoona 12tti siqan yaaddoo tokko malee dirree barnootaa irratti argamu. Barattoonni rakkoo garaagaraatiin barnoota isaanii addaan akka hin kunneef manneen barnootaatti nyaata isaanii akka argatan taasifamaa jira. Kun immoo dhaloota abdii boruu ijaaruu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Dhaabbilee barnoota bal'isuun wal qabatee joottan jaan darban keessatti manneen barnoota bu'uura boruu 3,570 ijaaruun lakkoofsa manneen barnoota bu'uura boruu 17,419 manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 679 67 ijaaruun baay'ina manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa gara 15,761tti guddisuun danda'amee jira. Uummanni Oromoo aadaa gabbataa qabutti akka deebi'uuf sochii taasifamaa jiruun nageenya waloof gaachana sirnaa, misooma waloof tajaajila lammummaa, rakkoo hawaasummaaf buusaa gonofaa, haqa waloof mana murtii aadaa hundeessuudhaan itti wal bira dhaabbachaa jira. Misooma walootiin uummanni keenya waggoottan darban raajii hojjeteera. Manneen barnoota bu'uura boruu baay'ee xiqqashuu qabna ture Oromiyaa keessatti. Amma 17,000 ol kan dhaqqabsiise bajata mootummaa naannoo Oromiyaa miti. Humna dafqa ogummaa qabeenya qonnaan bulaa horsee bulaa jiraata magaalaa uummata keenyatti. Raajii kan hojjetanii dhaloota dhufuuf bu'uura kan kaa'an. Uummanni keenya tajaajila lammummaadhaan hojiin inni hojjete raajiidha. Manni murtee aadaa caaseffama mootummaatiin olitti iddoo hundatti rakkoo hawaasaa hiikuudhaan hojiin inni hojjete hojii raajidha. Gaachana sirnaatiin buusaa gonnofaadhaan uummanni keenya hojiin hojjete raajidha. So humna waloo kana cimsuun baay'ee murteessaadha. Uummanni Oromoo mirga aadaa fi afaansaa guddifachuuf qabu sarbamee ture. Bu'aa argame kanaan aadaa uummatichaa Finfinnee dabalatee bakka hundatti ol kaasee mul'isaa jira. Sirnoota gurguddoo Oromoo goobee fi shinooyyee baroota dheeraadhaaf moggaatti dhiibamaa turan tarkaanfii mootummaan jijjiiramaa fudhachaa jiruun iddootti cabanitti bayyanachuudhaan karaa guddummaa Oromoo fi gulantaa aadaa Oromoo irra ga'uuf barbaadamuu fi guddina aadaa Oromootiif akka oolan ta'aa jira.